hundi keessan sheerii qofa qabadha ammas immoo naqqamteetii ba'anii iddoo maatii firootan shergama yoo iddoo biraa jiraate haala isinii mijeessina waadaa keenya eegnee gimbii irratti ijoolleen gimbii os jala jiraatan qophaa daqiiqaa 5 akkanuma kana ijoolleetti bilbilee akkasii dhaabatanii isinillee simannaa gootanii akka dabarsitan asumaraan isin ibsuun barbaada viidiyoo kana lammallee sheer godhaa vaayiraalii baafadhaati daqiiqaa muraasa booddee haala gimbiitti argachuu dandeessan isinii mijeessina sa'aatiin deemaa jira waan ta'eef Hamza obboleechoo akkamirra ga'e maate obboleessi sa'aatii tokkotti hidhame inni dhumeera eegaa jira san deemna asumarraan makiinaan jira waan ta'eef yaa namoonni dheennadhaan baay'ee jiru gatii ta'eef isallee an kan obboleessa rakkoo qabu as jira obboleessa as jira aadantiniitii faayira Dubaay irraati hundi keessa koppiliin taasa haadhomti ishee ganama bo'aa ture guddaa galatoomaa ijoolleen naqqamte dhugaa rabbi xiqqaaf guddaatiin jaalala ijoollee sooshaal miidiyaaf qabdan akkanatti dhugaa rabbi booniin jabduu namaati mataa dubartiiti akkuma jenne dubartii fotoon hin taane dhiiraaf fakkeenya taatu dhamaatu baay'ee tokko nama eenyuufillee ani mataa dubartii fotoon taane mataa dubartiidha hangafa dubartiidha jettee ani isheen dubbatte hojiitiin agarsiiste ani boonii bichaan arge inni kan fakkarsa qofa booniin garuu dhaabbata dhuunfaa ishee mana hojii gaarii banattee mana gaarii kilaasii gaarii kiraayii fudhattee jireenyatti galtee hojii tokkoon guutiin har'a garuu kana ta'uun ishee yoo nu gaddisiisullee garuu jabummaa ishee kana hunduurraa baradha dhaggeeffadha jabummaa ishee nama yaada isaaf kaayyoo isaa galmaan ga'uudhaaf akkas tattaafatu nama akkana argeen beeku bara koo keessatti riilii masaasa dhugaa dubban dubartii cimtoo kana rabbiin har'a nurraa fudhatus waan tokko gochuu hin dandeenyu jaalalaaf kabaja qabdaniif akkasitti nu agarsiisuun keessaniif guddaa galatooma ijoolleen warri naqqamtee as jala jirtu yoo ta'e ijoolletti sinii dawwalla haala mijeessaati warri birrii walitti qabneera jettani araarsaa fi nagaa mucaa jedhamu bichaa dubbistu nama kaanitti hin dubbisina nama kaanitti sakkallaa dabarsitani araarsaaf nagaa qofa kan jedhu itti siniin bilbila Ishi boonsaatti bilbila Otoo xiqqoo ishee uummataaf dhaabanii maal rakkoo qaba daqiiquma 2-3 daqiiqaa 5 qofa no daqiiqaa 5 dhaabbata daqiiqaa 5 dhaabbata amma gaaniiru miti maarre gaaniiru ko makiinaan itti marfama waan ta'eef poolisoonni jiru deemaa jiru amma maaltu jira naqqamtee booddee waan nuti karoora qabanneeru jira karoora sun akkaataatti nu mijatu intini jenna qaamoleen nageenyaa jiru haala mijeessama sana booddeetti deemna maaliif akka nuti teenyee ilaallu miti ajjabamee akkaataatti deemullee aballii kaffallee waan danda'amu goone hunduma mijeessinira waan ta'eef wanni kun nu yaaddessu hin jiru amma immoo gaanii deemaa jiru barkoosaan ijoolleetu bira hin geenye malee mucaasa kanatu bira hin geenye malee teeddaafaatu isaan koo deemaa jiru bara Ifa Tedda kana kumangame family undi keessa ol qabi teedda amaree fi ba'e moo ganaadha akkami wanti isaan galaan diran bal deemaa jiru malee ameerre eessa geessani Nagamtee bakka baanee bannaate makiina rooti tajaajila maal qalladdaa eessarraan ba'aa jirtu ture maal jechuudha maali qaamni nageenyaa jiru qaama nageenyaa maali jiraana uummata keeyya uummata kana immoo qaamni nageenyaa danda'u. hin danda'u uummata maa uummatadha amma darbitanii warri birrii kun anaara danee faata yoo danda'ani mootoriin nu akka qabani karaa akkaawuntii irraa geeshan. bakka qo'isti bakka qo'i qo'i bakka qo'i shacaalutti bilbila caalu biras jiran itti fakkaata qo'i bakka eshi qo'isti eshi dhageessanii
makiinaan irratti caccabsanii oolanii uummanni nutti namni garatti deemnu amne baqannee baanee jechaa jiru. Waa'ee saami. Yaa Oh. Jira. otoo gaafa lubbuun jiru olii firiirree otoo gaafa rakkanne harka wal qabne gaarii ture isinii galee. Ada garuu reeffa akkas du'aan abbaan dhabu. Esh baqa qoy. Mee aadaa godhadhaa. Gaafa rakkanne akka waliif fiinnu. Gaafa namni tokko boo'e akka maal taateen nuuni. Amma jechuun Waaqayyo boolla kee daadhii reeffa ishee irratti intinaa godhanii reeffa ishee arguu barbaadanii irratti caccabsu. Maal bu'aa qaba? Kaleessa dhiisaa mucayyoon kunaa jiraattu. Dhiisaa mucayyoon kunaa jiraattu gaafa isin hin jennu waan dhiisuu diddan. Har'a isinitti mul'atte. Har'a dhalachuun ishee isinitti mul'ate. Oromoo namichi kanaafi kaleen akka har'aa miti. Kalee algaarra taa'an ture har'a soofarran taa'aa isiniin jette na dhiisaa jireenya koo madaa kaleen nan waqqasinaa itti dheengadda viidiyoo marte garuu dhiisuu hin dandeenye har'a baay'ee nama garramtu dhugaa otoo Oromoo kana ofirraan jijjiira ta'e ani jijjiiree saba biraa ta'a. Reeffa simachuu deemaa jira moo eessatti fiigaa jiru uummanni kun? Qaame qaa wanti sirrii hin taane jira. Qaa dargaggaa. Tedda. Ay Oromoo kana. Naga reeffi gara mazooraan nyaatti ta'ee uummati qaqqabuudha duubaa fi gaara beekta. Uummata kana keessa mana meeqatu gaggalabbatee arrabsaa ture rabbi sinaa eebbisuu nuti qabaddaa bakka wanni jeeqa. Jabaaddaa dhoko. Fayyaa gaafa wal jaallachuu dhabne du'aa keenyatti akkasitti walii sirbina jabaadhaa. Gaafa fayyaa wal jibbinee wal xiqqeessine gaafa du'aa immoo firaa fi Inna galatoomaa bahaniiru dhaggeeffadhaa. Waan nuti akka tarkaanfii kana fayyadamneefis haalli biraa jira. Ijoollee warri argitan ijaan argitaniittu darbaniiru. Naqamte keessa bahanii darbaniiru. Maaliif haalli nageenyaas waan tokko sirrachuu dhiisuu danda'a. Maaliif mucaan faana jira waan ta'eef nageenya mucaafis immoo nu yaachisa. Yaadni keenya sirrii ta'e sirrii tokko baates isintu beeka. Naqamte keessaa bahaniiru hundi keessan of kolcha. Kennootiin ol galcha. Kennoo ol galcha. Waan jirutti deebinaani. Dhaggeeffadhaa yoo iddoo biraa irratti haalli mijatu jettan haala mijeessan akkasuma malee awwaalchi har'a jedhamaa jira. Awwaalchi har'a jedhamee fi dafnee bahuu qabna jedhanii ijoolleen naannoo dhaloota ishee jirta yoo jiraattan karaa keessaa naa barreessaa. Naannoo dhaloota ishee namni jirtu tokko jiraate waan barbaannu jaajiruuf waan nan barbaannu sanaaf karaa keessaa naa barreessaa. Kanaaf bakka darbuu isaanii waan bareedaadha. Nan jira miti Dr. Hamza dhiifama namoonni baay'een dura koo jiru obboleetti keenya lubbushee Waaqayyo amaaru galatoomi naanaatii kolfadhu adoo koo beektuu koo naanaatiin adeebisaa waa tokko dubbachuun dhufe Hamza mucoo tokko feesbuukii irratti argee hawwitti mucaa horroo jedha feesbuukiin ishee rakkoo hamaa keessa jirti viidiyoo maxxanseen dhufe jiraatti warra jiru foto sagalee taane isheen duuteetti homaa gochuu hin dandeenyu deebisuu hin dandeenyu. Dhiigni karaa afaaniif funyaan ishee bahu ilaaluuf si jibbisiisaa jechuudha. Maal akka ishee mudate maal akka taatellee beekuu yoo hin baadde mana ani madaamitti mukoorra du'an filadhaa jechaa jirti jechuudha. Daqiiqaa 53 dura kan inni maxxanfame. Dhugaa waaqa jiraataa ilaaluuf si jibbisiisa bakka sii galee baay'ee tokko ilaaluun si jibbisiisa. Ani viidiyoo maxxanseen ture community guidelines narraa balleessennaan viidiyoo haaraa asirratti maxxansee Facebook irrattis maxxanseen jira. Namoonni itti dhiyaatan namoonni beektan mucaa kana suurri ishee kunooti qo'asiniin mul'isa. Tarii namoonni beektan mucaa kana barbaada lubbuun ishee akkan dabara. Kunoo mucaa kana namoonni beektan. Namoonni mucaa kana beektan. Naannoo kam jirti? An biyya hambaa jiraachuu isheen beeka kaani man hin beeku mucaa kana. Facebook irratti argee madaamitti mukoora du'uun filadhaa jette sii galee. Eessa akka isheen jirtu immoo hin beeku. Maalirra akka isheen maaliif akka akkas taates hin dubbanne sii galee. Akkanaan jiranii.
Naafiyyuu namoonni beektan sagalee taa'e hiriyoonni ishee jiraatan nama as keessaa 3,000 keessaa amma namni wallaalu hin jiru sii galee namni beeku jiraachuu mala. Maal akka taatetti Bani tokke koomenti banitti ilaalime. Masi. Bani takka Hamza. Masi. Koomenti bana. Oye sene. Oye ko. Argatteeti. Okay. Kalmi okay. Beekaa goone beette. Ha? Masi. Kenno mucaan kun nama si barreessaniiru ijoolleen. Ergitanya garuu wanti sun ergitanyaadha Naan barreessine Hamza. Okay. Mucaan kun lafa isheen jiraattu hin beektan hiriyoota ishee warroonni taatan kennoo keessaan kun nama anas keessaan barreessaa lubbuun tala kanaa doolchina jechaadha. Piliis ijoolleen shamarranii keenya immoo miira keessaa ba'a. Rabbi keessa sodaadhaati. Miira keessaa ba'a. Kennaadhaan keessaa barreessaa fi namoonni mucaa kana bakka isheen jiraattan hiriyoonni ishee jechaadha. Osoo isheen erga isheen duutee faayidaa hin qabu amma qaqqabuun hin dirqamadha jechaadha. Kennaa keessaan barreessaa fi. Suuraa isaa ammaa san deebisi kennu. Isa ammaa san deebisi kana osoo hin taane baay'inaan hin mul'atu. Kinoo isa Maa namoonni beektanii sagalee ta'aa fi. Namoonni beektan yoo jiraatan keessaan nu barreessaa kootaati. Keessaan nu barreessaa namoonni ishee beektan yoo jiraatan naafis barreessaa kennaafis barreessaa masiinfaas beekuu danda'u. Nama isa jiru nama sagalee namaa ta'udha. Kennootiin foloo taasifadha hundi keessan. Kennootiin foloo taasifadha. Nama jabaadha. Nuti nama Dubaay keessatti qabnu ijoolleen qabnu keessa tokko kennoonis ni jiru nu bukkee dhaabatu. Nama namaaf sagalee ta'uutiin namarraa dubbachuutiin bebbeekamu nu qabadha foloo godhadhaati qabadha isiniin fayyada anaan hin fayyadu. Kuni promotion miti waan tokko miti namni asirra jiru nama hunda keessan fayyadudha. Kanaaf wal qabattanii yoo borodoo guddaa wal geessan ana miti tokkichootu borsinii dubbata. Hamza yoo dadhabe Hamza yoo waadaa sagalee uummataaf ta'uu nyaadhe tokkichoon hin nyaatu. Tokkichoo yoo nyaate kennaan hin nyaatu. Yoo kennaan nyaate masiin hin nyaatu. Akka kanatti walitti daddabarsuu qabna dhalootatti. Dhaggeeffadhaa. Rabbii waan gaarii sooshaal miidiyaa akkas bareedu kana erga harkaan nu ga'e nuti immoo nama irratti nama ta'uu qabna. Maallaqatti argachuu qofa otoo hin taane itti jijjiiramuu qabna kan jedhudha. Na akka kanatti itti fayyadamuu qabna. Namaaf lubbuu namaadhaaf dhaabbachuu. Oye bonsa. Oye bonsa. Oh. Koomenti banaa ijoollee warra mudee taraan maali jennaan dhiyoo kana namni isa beeku itti beeku arguu danda'a. Ajaaluu mucaa sooshaal miidiyaa tokko qoy nan bilbilaafi. Mashi. Qoy jiro. Qoy. Boni na dhagaa wajjiraatti bilbila kaasii gisee takka. Namoota asirra jiran foloo godhadhaa namoonni asirra jirtan kennaan beektu hundi keessanii ijoollee nuun qabnu keessaa nama tokkodha. Nama dubbannaa irraa toludha waan ta'eef namoota ijoollee keenya yeroo baay'ee sagalee ta'an keessaa illee isa tokkodha. Mallattoo pilaasii irraa kaasaa waan isin miidhu tokko iyyuu hin qabu. Bor wantootuma akkasiitiif kun amma kennaa agartaniittuu wanta kana dhaga'ee dhufee nutti maa jira jechaadha. Kanaaf mallattoo pilaasii irraa kaasii jechuun bakka bor wanti gaariin akkasii bira ga'uu fi jara kana foloo godhadhu jechaadha. Kanaaf mucaan maallee kan kennaa akkasumas mucaan tokko naqamteetti galgala of ajjeesee bulee mucaa baay'ee nu hin beennu baay'ee nama gaddisiisa hafuurra akkanaa amma keera waan ta'eef ijoolleen keenya piliis miira keessa galuu osoo baattanii baay'ee namatti tola. Rakkinni irraa bor darbuu danda'a. Wantoonni irraa xaxaa ta'anii bor hiikamuu danda'u waan ta'eef lubbuudhaan immoo har'a yoo jiraatte bor meebi wanti irra si rakkisee waan biraatti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf ijoolleen keenya miira keessaa ba'a. Dhugaan isinitti himaa. Ispeeshaal ijoolleen shamarranii keenya jireenya addunyaa kana akka kirriiti bakka isheen itti jettu beekamaa miti. Lafa bakka jaalalaan iyyuu wajjin jiraachaa jiru waan ta'eef bakka baay'een keenya ijoollee shamarranii baay'een argaadha. Anis akkasidha. Nekistimii waan akkanaa dhiisaa bakka wanti boonii mudate jireenya keessan keessatti isin hin mudate. Tokkicha masi as deebimee masi isin barbaada. Isa tuumii kaasisii bilbilaan jira. Okay, isa kaleessaa naan jette sana maqaa namaa hin kaasiniiti. Otoo as waa dubbadhu moo dubbattaan?
Kanuma dubbachuu barbaadu dhimma namaa. Ini asirraan dubbatini waan jiru sini keessa ni goone gaafa. Bakka asirratti ajandaa biraan fidinaa booni. Asirratti ajandaa biraan. Ajandaa miti Hamza nama rakkataa jirutu jira nama harka madaaliitiin dararamaa jiru jira. Amma waan biraa fakkaata mana maal jettani maqii akka Ajandaa biraa dhiisa boo baname kan biraa dhiisee baname. sa'aatii meeqatti boolee deemama? Rakkoon qabu tikeetiin hin jaallatame.